Kamali kitti sirdeemi abbaa fedhan yeroo dalaga akkanatti wal duuka dubbataa inta mooda baree fudhatu. Mubaarak na dhagaye waan tokko gammoojjii walii amma wanaa gadi beekii ilmaa tokko hin dubbanne garuu isin miti bara. Mubaarak carraa nam tokko yaada xumuraa godha yaada xumuraa godha muutiin an godhi yaada xumuraa godha obboleeyyan keenya. Odona rampune mo maja chura sa Yaada xumuraa Baaqaatii kanneen mubaarak abbaan akka cabarbaariidha fakkeeffataadha abbaan akka fakkeeffataadha sirnaan beeku kan beeku. King Kamal King Kamal Mube amma hundi keessa King Kamal yaada dubbadhee bahe furmaataatiin lafa kaaya yaada furmaataatiin lafa kaaya hundi keessa hin ta'u yaada isin gochaa jira. Okay, yaada furmaataa dhaggeeffannaa. King Kamal dura dubbatu. King Kamal ijoollee kanaaf furmaata Akkas boochee. taanaan King Kamal goolii nama galchee gabbaa deema goolii nama galchee gabbaa as taa'uun deemu goolii galchee gabbaa inni amalata. Anaa dubbata dhaggeeffadhaa. Atiin dubbata. Sirriitti. Laali. Abbaan manaa carraanaa kenna atiin dubbattu annama akka kenna. Anaaf kanne carraan kiyya. Jiru si arrabsuu hin danda'u. Carraan kiyya sin arrabsa. waliin dubbatu annama akkana fakkeeffataa Afaan kee qabadhu. Takka kamaalita namni kana nama of ta'ee dubbatu waliin dubbata. Ati bar nama afaan lama qabu. Ante ati fakkeeffataadha kijibaadha ante wushataan sawnu Mubaarak ifaa bilisaa miti. viidiyoo keetii baasa ka Mubaarak ilkee Mubaarak ilkee baasan Mut qoradu. wusha wallahi billahi si baasa Mubaarak Dirree beetiin keeka dirree bee akka keetitti guddaati miti. dirree bayee keeke anis dirree bayee keeke Us hattu fandeen. Kaleessa Mubaarak iftee mana hin daleene jechaa jirta. Arraan tana moo koonuu dalagee jettaan maa kijibta. enu na dalagi jedhe kotu dalagi jedhe gurbaan boy Mubaarak kotu nu dalagi jedhe Mut qoradu. kotu dalagi jedhe Okay, amma dhaggeeffadhaa waan hin dubbadhu. Mut godhe Mubaarak mut qoradu mut gos. Laa innis King Kamal. Okay, amma tartiibaan dubbannaa dhaggeeffadhaa wal kabajaadhaan. Jara keenya fayyaadaa hundi keessanuu ifaa bilisatti dhugaan jiru kana. Nama silaa hawaasa kanaaf hojjetu nama adda durummaadhaan quuqama qabu. Kan hawaasni gartee jala deemaa jiru nama tokko cabsuun hawaasa kana cabsuudha. Arraan tana miskiina meeqa rakkataa meeqa gabbaa jira. Nuti waan bilaa jechaan jirru arraan tana gaadheen gadda isinii jeemiti arra kun aan abbaaqaa jechuu deema. Arraan booda mana Mubaarak musammaatti gargaarsi tokkollee guuramu hin ta'u. Koreen gartee lakkii ummanni kara keenyaan gargaaramuu qaba. Gargaarsi irraan booda mana sirxee irraa mana Oromoo jijjiirame jettan arra kootaa gabbaa ummataas gargaara hawaasa gargaara biyyallee gargaara. Jorraan tana kana gabbaatanii ummata gartee rakkachaa jiru keessaafuu shamarran miskiina isii gartee amata 18 fi ama 18 fi ama 20 takka taliibiyaa keessa jirtu. Yoo arraan tana ijoolleen tun duute taanaan isin koreessaniitu ijoollee tana ajjeesee quba qabaadha. Namuu mana keessa maradhaati koree sun kottaa ijoollee tana fudhaa ijoollee tana du'arraa baraara. Hangal manjaa fayyaadaa. Anwar dubbatu. Fayyade. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك إلى من أمني هندي هاسا ونين هاسا هاري هاسا ونجرو إخا كوريليسا يو بيني كوريليسا مقاما نندويني أبلوفا يتني كوريليسا يامنيتي إسان فرتني ومتخنا إسان الدبرسو يو إسان خديد انتهي نوتيس تركان في رفرجو تقلتي كوريلين مبارك ردولات ترتسان هايا ممنينو فست نم كمادي بطر لالو جنامي أما هادو فني eegadu fan booda nuuf furataa yoo kajaante isaan irra dabarsu yoo isaan hin furannate isaantu waa Mubaarakin jaansan isaantu qabanneeti nuti sirra murteessina amma arra eegallee tarkaan fira furanne gama kiyyaan. Ulfaadhu galatoome. Ishi anu dubbadhu. Kulamaa soori dubbadhu. Anu. Kulamaa dubbadhu. Mubee galatoomii carraa kana laachuudhaaf akkuma shimbiraa asirratti wacuuni bu'aa hin qabu. Bu'aa buusuudhaaf kana sirriitti wal ga'uun inni guddaan sagaleen eenyu bira
Yuti godhadhu eenyu anu. Ya. Wanni nani jechuu barbaadu namni gargaarsa fi asirratti kan lubbuu isaatiif iyyatu jechuudha miskiin. Kun immoo natu gargaaraa yoo ta'e abbaa gargaaruu danda'u tokkotti qaama dhugaadhaan waan kana nama kana qabeetoo bakka gargaaramuu danda'u kan mana hidhaa keessa jiru kana iyyachaa kan jiru sagalee nama kanaa dhageessanii jirtanii kan imimmaan gadi bubbuusatu iyyaa jira sanuu nama lama jechuudha ijoollee ganaa corqaa lafaan baane shamarran xixiqqoo isa kana baraaruudhaaf yoggaa ta'e lubbuu namaa hambisuudhaaf yoo ta'e waan namni jedha irrattiidha waan namni iyyattisan irrattiidha fokas godhuun malee ebelu akkana jedhe maa gargaaram ani waa'ee Mubaarak irraa waa'uma xiqqoon dubbadha dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa lamarra guyyaa sadii ani argeen jira akka Mubaarakiin jajuu fi miti yani haqa bakka sagaleen itti mul'attee too baatu mana Mubaarakiin argeen jaalattanis jibbitanis gargaarsa irratti asii erga sagaleen ol ka'ee booda gara furmaatatti deemama jalqaba duraarra maaltu jira gaafa micayyoon lubbuu of baaste sana Mubaarak jedhee iyyee dhufee garan dhufee jennaan isatu iyyee iyyisiisee akka sagaleen kun dhagaamu kan taasise akka namni gargaaramu kan taasise gaafa dheengadda fagoon deema wama xiqqoo irratti illee gaafa dheengadda ganniin dhukaasni achiitti banamee jennaan rifattee iyyitee nu rifachiiste illee isatu haga madaami silkii madaami hannamni tokkollee hin beekne qofforee lafa jalaa baase haga madaamititti dawwaluu diras illee nama ga'edha akkamitti akka inni argatee qofforee kana baasu kana muuxannoo isaati hojii isaati jedhee tan dhiisefan tokko jedha inni biraa immoo warri hin gargaarra jettanii itti gaafatamummaa fudhanna jettanii asumarratti dubbadhaa nama kana gargaaruu dandeenya annan danda'a akka nama tokkotti jedhaa dubbadhaati gargaarsisaa malee akka namni miskiinonni hin gargaaramne gootanii dubbii tuttuqxanii asiif achi hurcuqxanii dhiistanii nama gargaaramutti karaa hin cufina karra hin cufina adaraa isinitti haa ta'u inni guddaan ani dhaamu akkaataa namni itti gargaaramuu danda'uudha malee akkaataa namni tokko mana hidhaa keessatti itti tortoru yookaan akkaataa namni lubbuun itti ba'uu miti nuti kan barbaadatu faala barbaadaa jira nuti daa'imaa miti ansirraa akka simbiraa wacuun bu'aa tokkollee hin qabu bu'aa buusudha kara gandaa gortanii akkaataa loqoda maalitii wal qoodanii waan kana hin godhin kallattiidhaan hojiitti seenutu hojii tola ooltummaati ani akkasitti natti mul'ata kan biraa inni Samiir asirratti jedhu Samiir ofii isaatiifuu waa'ee micayyoo duutee sana xabaqaa binna jedhee raawwatee maallaqa nyaatee jira maallaqa sanuu akka itti kaffalu dhabee ofii isaatii cinqamaatoo jira ijoollee gumaa lafee Hacaaluutiin lafee Hacaaluu naa waraantu maallaqa gumaa baasee xabaqaa nan qaba jedheetu maallaqa irraa guursiisaatoo jira Samiir mataa isaatiin jechuudha Muniir gurbaa Muniir jedhamu isaa asirratti amma nan gargaara jedheetu ol ba'e san ofii isaatiifuu gargaarsa barbaada maallaqa namaa liqeeffate akkaataa itti deebisu dhabaa jira jechuudha Muniir kamtu nama asirratti Muniir kamtu nama mana hidhaa jiruuf sagalee ta'a tokko keenya iccitiin nu bira jira kanaafuu wanni nu godhuu qabnu maalinni adaraa isinitti haa ta'u namni kun haa gargaaramu oo jenne ta'e waan qabnu kiisaa baasne mana Mubaarakittis manuma abbaa feettis haa ta'u gargaaramuu qaba jalqabuma duraa Mubaarak ni fudhatta akka kootitti ni gargaarta duraanuma gargaaraa turte har'a caarataa hin seenne nan gargaara jettee caarataa hin seenne duruma gargaaraa turte miskiinni si bira gargaarama ammallee ni gargaara Tulama I am sorry dhiifama naa godhe Tulama baay'ee si jaalladhan beektaa baay'ee si kabaja waa hedduu dhuftee atti hin teennaan hojii irra oolchee si agarsiiseera nama kana naan jedhu gastii kanarra buusuu qofa sun taane bilookiin godha kana booddee dhageesse gastii kanarraa buusuu tun taane si waraanna si ajjeemna waan jedhaa natti fakkaate kanaaf si buuse duu qabda anna duu qabda waan natti fakkaate dhugaasaati Mubaarak nama irraa kaasee asirra taa'ee ni gargaarsi jedhu ana waan sin jaalladhu sin kabajan beektaa nagaatti ulfaadha mubee wallahi sin jaalladhan beektaa akka lubbuu koottee si jaalladha yeroo biraa dhiifama si gaafadha ciao Zeno
والله مي أقول تكنا مو بي يعني ما تجي تقنع نقبوتي مالي إن أنتاني مالك يا حبيبي يا روغاري جماعة يعني لك ابتبني نبيتا وقريتا مقالات أماني أقول نجابوت إنك والله بالله إنك ربي قلت لك كده لستي كي يرن تاون منو أنا كنا دبته يفهم أنا أقول هاي شنو Okay, I am sorry. Kingi kemarin pun tanah Jevin dia bisa kan? Kingi kemarin pun tanah. Ini umat negara juru ada gak Mubarak di fama. Refun tanah. Dokter Aslifi, makin iftominan screenshot gorani wan kaisa kaba mana minuta gar sanje. Isan gafasa wajin dalai dan isane wajini. Gafasa isan male bakkana janisi wajin godin. Wan kana. Iftomin Silang kana. gafat deh. Kana Iftomin iftomin yoo jiraate jara bira oggaa kudha sadii kana mubaarakii waliin gargaarsaa ture jedhanii ragaa ofitti ba'aniiru. Akka isaanii dubbatan. Na waliin nyaataa turammoo callisanii na nyaachisaa turammoo maa screenshot godhinaan hin jedhin. Maasiin hin jeen gaafas. Kana iftoominni an akkana jee gaafii isaan gaafannaan gaafasan mana maakii gizeen akkas jee gaafadhu gaafii wallaahi haati faateedha muyitii na goote guyyaa lama guutuu muyitii gaafii sanaan jarra barreessinaan modereetara qabdi haati faatee mana maakiiti muyitii na goote. Maashaallah. Namni yoo dhugaa dubbate haqa namaa yoo baasuudhaaf kee maaliif namarratti duulama? Obboleeyyan koo carraa naa kennitu. Ane dhageessaa yoo gargaarsa darban irratti mubaarak hattuu ta'e jarri na waliin hattuu. Hattuu si wajji jiran si wajji gargaaran. Hattuu. Nin beekan haalaan hin beekan. Mubaarik akkana ta'uu qaba. Hamma dhufanii asitti dubbatanii dubbii alatti dubbatame sana sirreessanii dhufanii akka namaa murtee lafa kaawwatanii ka'aniiti waan tokko waa'ee gargaarsa waliin haasa'uun hagasitti Mubaarik akka namaatti akka nama dhuunfaa bakka kamitti irratti hirmaata. Abul Faayid. Amma Aywa. jaallatamtoota kabajamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanii sinin jaalladha sinin kabajaa namoota 500 jirtu. Sinin jaalladha namni akka carraa ta'ee ijoollee kanaaf sagalee ta'uu barbaadu. Isin fuudhanii geessanii isin gurguratanii. Suudaan hojii dirjiitii yoo eeggattee jedhanii. Nama naannootiin akkana isin godhu kun. Nama naannoo. Bakka maqaan dubbatina amma gaafa rabbi achi keessaa isin baase dubbattu shi. Gaafa rabbi achi keessaa isin baase maqaa waamtanii dubbattu ammaaf maqaa jara isin baasee hin dubbatinaa shi. Ayyee abbaan keessan hin jiru? Abbaan keenya hin jiru. Hin jiranu? Isin obboleeyyanii? Obbolee. Ishi obboleettiin kee meerre? Hello. Hello. Nagaa jirtu. Nagaa jira. Maqaan kee eenyu? Maqaan kee Maaritu. Maaritu. Yoomi qabamuun keessan gurguramuun keessan yoomi? Sooma bulii 26tti kan manaa baanu. Sooma bultii 26 amma akkamitti jirtu achi? Amma birrii gaafatan jedhanii nu qabanii lammata yommuu Mbooyini bakka isin gargaaramtanutti yoo rabbi jedhe koree fala barbaaddu ummata Oromoo kaa'amee jira. Anna akka nama tokkotti birrii 20 isin lammanii isin hin gargaara shi yoo rabbi jedhe. Ani Masrii biyya Kairoorraa namni isin itti bilbilattan hin jiru namni isin lakkoofsi kenname hin jiru nama sagalee namaaf ta'u. Waan takka wanti nuu kenname hin jiru hagadhaa dargee. Mbooyin gift. Mbooyin. Abbaan qabdanuu miti akkan nagayetti. Abbaan qabdanuu jechuun nagaye. Abbaan keenya bakkuma lama musaadu guddifnu qoraan dhagadhaa haadha keessa walii obbolee yakteetti guddiftu sobanii biyya duwwaa. Obbolaa keessan tokko sobanii biyyaa sin baasee? Sobanii biyyaa nu baasa. Maaliif akkana rakkatta maaliif akkana qoraan nagaddanii jiraatan jedhanii sobanii biyya. Maaf qoraan nagaddanii jiraattanii maaf rakkattanii Suudaanii dhattanii isinii darbaa jedhanii isin gowwoomsanii isin baasanii?
kuma soddoma hojjetta kuma digdamii shanii haadha teessanii kanama lama kuma shantama jajja ergitan kaza kuma shanii ka makiinaa kan faltan jedhanii biyyaa nu baasa. Haati keessan dhageesseetti kana amma akkasitti jirtan kana. Haadha teena haga jedhama faateessa jirra haga bulii tokko bulii digdamii lama jimaata boruuti haga argine hin beeku. Yooti maniiranillee been haati teena silkiin qabdu obboleeyyan teena silkii harkaan qabdu yoo ganda asii gandaasittillee dawwalli warra biyyaatti yoo dawwal silkii asii gadhiitaa matee warri silkii guddaa qabu hin jiru nu hojjetu hagadha dubbannee hin been haati teena kanaasuu fuduutee ka lubbuu nu jirta dhageenne hin been nu siisa gateessiitu iyyuu. Uummata Oromootti dhaammadhaame uummanni Oromoo nama 300,000 sin dhaggeeffataa jira. Oromoo koo jedhaati itti dhaammadha. Itti nuudhaa waaqaa ishii bakka hagadha haati kenna laalu. Kaduudha iddoo ku jirtu waan hin beeknu oole. Obboleeyyan tiin argite hin beeknu. Abbaan keenya haati kenna nama saddeetaa deeddannaa saddeetaa kana keessa. Wama takka ijoollee sunuu naasuu kadhumattee dhugaa hin beeknu. Haadha deemna waliin qoraanna gadhee waan jiru gabayaa nagadannee nuu jiraannu akka jedhanii soobanii biyyaa nu baasanii kan itti mana hidhaa keessa jiru. Mbooyin gifti rabbiin achi keessaa sina baasu. Rabbiin dandahaadha argaadha. Rabbiin abbaan dubartii. Rabbiin dubartii da'iifa godhee uume achi keessaa isin baasee Mubaarak Musammaan jedhama rabbiin isin gammachiisu inshaallah. Amiin 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 du'aayi manuu godha. Wallaahi salaata shan du'aayi isinin dagadhu ammarraa kaasee isinin kadhachisa ishii. Garaana nyaata wallaahi. Waan dhaammattu qabdaa xumurarra waan dhaammatta nu qabdu. Maallaqa kana immoo maatiin keessan namni isin irraa kafaluu hin jiru jechuudha. Wama takka namni bisaa kan godhin ana 850 gaafatanii ra'isi 850 850 miiliyoona tokkoof 700 nu gaafatanii ganaa waan biraa dhiisa haadite. Ana bo'u. Harriin gandarraa kadhanneeti ka harriin fe'annee qoraanna gadannu harrii kottaa. Fuunee nagadana nama 2,000 harree tokkitti bituudhaafne nu bituudhaafne ka kuma gara nu gaafatanii mana hidhaa keessa jiru. Biyyattii yeroo biyya jirtan nama harree isinii bitu dhabdanii qoraan baattanii gurguraa turtan jechuudha. Waan biraa dhiisan nama birrii 2,000 harree haadha teennaa bituudhaafne harreen qara jiru nu jalaa du'ee jenna nama nu bituudhaafne nu qora harriin gandaa kadhataa bisaa koddaa bisaa jaarkaanii tokko abbaa harree saniitii tokko ofii nu waraabbisaa jiraanii biyyaan baasan yaani 100,000 miiliyoona tokko 100,000 nu gaafatanii amma nama harree 2,000 nu bituudhaafne namni miiliyoona tokko 100,000 eentu nu waan kana jenne amma bakka yoo duune duun yoo jiraatan hinduutanu inshaallah dhagahi abdii godhadhu of jabeessi hinduutanu ni baatani dhageesse ni baatani guyyaa fudhachuun mala yoo rabbi jedhe isinirraa kafalamti yoo rabbi jedhe ni baatani. Ishi rabbi si gargaaru du'aa nu godha rabbi sinillee agarda. Abshir wallahi. Abshir ana sinjele bulesiki ni baatani ole bula male inshallah yo rabbi buddeni keessa dhumate hinjiru rizqiin keessa hinjira yoo jedhe rabbi nu baasa yoo rizqiin rabbiin isin baasu inshallah akkuma hiriyootni keessan isin biraa ba'an ni jiru hinjiru mucaan tokkochi kaka wasiila keenyaallee akkasuma kunuun wali innillee mana hidhaa keessa jiru innillee baan akkasuma jiranillee wamata isaa shukurtii nagadate daa'ima ofii guddifatuuf maali akkana guddis akkana baadaa keessa akka beeraa shukurtii nagadadanii isa nama sadii jechuudha mucaayessuma keessanii fa'i jira achi keessa. Hinjireen waliin jiranillee. Obboleettii keenya tokko utuun sin dhageesse sagalee isinii beektanii hiree dubbisii hin meeme hiree kottu dubbi hiree intala baalee dalloo mannaa tokko beektanii kasi biraa 800 kafaltee baate. Samiira eeyye. Samiira. Rabbi jazaa isiidhaa kafalu isiitu sagalee isinii ta'e isiitu ummata Oromoo dhageessise.
Bak isi asittillee ijoollee ajjirtu ijoollee dallaalaa kana isinii himaa jette nu biraanitti amma quxurii isii barbaadannee dhabnee bakka yaa rabbii yaa maaliif bakka balbalanii dhufteennee waa qabboonnee waa balballeen cufanne boo'ichi keessan rabbiin biratti dhaga'ameera rabbiin abbaa miskiinaa sagalee keessan dhageesseera nama 500,000tu dhagahe yoo namni 500,000 kun furmaata isiniin kaa'ute manaan fudhatee gala inshaallah mana isaatti fudhate ilmoo isaatti fudhatee gala rabbitu isin baase rakkoo keessa isin buuse dubartiidha nama dubartiidhaaf almoo hedduu jira miidiyaa kanarra nama 1,500 si dhagahaa jira dhaamsa kee xumuraa dhaammadhu kalas dhaamsa xumuraa dhaammadha. Bakka ishii rabbi sinaa gargaaru rabbi jedha uummata islaamaati ijoollee oromooti godina achii dhaanaa shaallaati ajjeese yeroo tokkoffaa keessa dhaleesni rabbi sinaa gargaaru rabbi jedha sagalee nuutaa bakka ishii abbaa qabnu nu wootan haadhi deena laaftu dhibamtu yoo isin duutee yaaddellee hin beeknu sagalee ishii dhageenye hin beeknu waan ta'e rabbi jedha rabbummaa isinaa gargaaru ishii sagalee nuutaa dejan illee rabbi ishii gargaaru rabbi jecha siin deebisuu fi namni jecha nama deebisee hin danda'u waan ta'e rabbitu nama deebisa jecha nama waan ta'e rabbi jecha isiillee deebisu rabbi jedha nu gargaara nama bakka wanti nu dhaaban hin jiru rabbi dhaana rabbiin garaa jedha isin dhaamanne irra rabbi jedha rabbi isin gargaaru bakka jecha isinillee rabbi jecha isinillee isin deebisu. Abshir itti kenni dallaalatti obboleettiin kee waa dubbattu waan namatti qabaatte adaammattu yoo qabaanne dallaalicha akka itti laaffisa nu gatiin beekuuf ittan sinii hima wanta gochuu danda'u kana yoo obboleettiin kee waan namatti hin qabaanne dallaalichatti kenna. Umuriin kee meeqaati? Umuriin kee waggaa 21. Obboleettiin kee hoo? لا حول ولا قوة إلا بالله والله قرأنا رفته باين قدي دلالتك إنك جري سن الركن نياتا سن الدرجني إتن إما دلالتك إن سلام نو عند ماچن الله ننزل جوج قبا أهيا راسو ሞቶባቸው አባታቸው ከሞተ በኋላ አህያ ራሱ ሞተባቸው የሚገዛላቸው ሰው አጥቶ በወገባቸው እንጨት እየለቀሙ እየሸጡ የሚኖሩ የደሃ ቤተሰብ ስለሆኑ ለምነን ሳንቲም 1 ብርና 2 ብር ቤተክርስቲያንና መስጊድ ለምነን እስከምንከፍልላቸው አዳራችሁን ጊዜ ሊወስድ ይችላል ወር ሊወስድ ይችላል ከወር በላይ ሊወስድ ይችላል በእናታችሁ እናት የሌላችሁ የላችሁም እርዳታ እንድናደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ይቅርታ አድርጉልንና ትንሽ ተረጋጉልን በእናታችሁ ነው የማጸናችሁ እሺ ተረጋጉልን መስጊድና ቤተክርስቲያን ከዛሬ ጀምሮ እንዲለመንላቸው አዋጅ አደርጋለሁ እሺ ወይስ አፍተንላቸው ብቻ አፍተንላቸው እነዚህ ልጆች እየተጎዱ ነው ገባ ችግር የለውም ይሄው እንግዲህ እኔ ነግሬሃለሁ መስጊድና ቤተክርስቲያን ላይ ድምጼን አስተላልፋለሁ ከአሁን ሰዓት ጀምሬ አደራችሁ እስከዛ የሀብታም ልጆች አይደሉም የደሃ የመጨረሻ የደሃ ልጆች ናቸው ቴንኪው እናመሰግናለን ደውላለሁ እሺ ሙኒር አገሴ ዱበርቲዳ እምቦ አጅርቲ ከአረፈምቴ ፉ ጠበቃታት የፈልማ ቱርቴ ሰገሌ ታተሞን ታቱ ጌሲተሞን ጌሲቱ bakka geeffamu qaban deebii gabaabaa yookiin achumaan si buusa. Bira dhufanii bar si bira dhufanii mi gargaarsisi. Bira dhufanii ani sagalee taa'an jiru ani. Kaleessaati gaafa manni mubaarakaa jijjiiramu jedhamu. Bira dhufan jechuun maal jechuudha mana ilma Oromoo dhufanii Oromoo hundatti dhufan maal jechuudha maal haasa'u mubaarakaadha isaatu dhaleefi. Akkasitti. Hai. Mubaarakaadha isaatu hattuudha jedhamee farrajamu dhageesse nama 300 nama 400 fudhattan gargaarsaa ture an malee nama 800 irratti miti kaleessa nama 800 filattanii geessitanii gargaarsitan miti ammas geessaa gargaarsisaa noo yoo jettan cufadheen deema boriifuu viidiyoo kana waraabbadheen jira quba qabaadhaa Oromoo namni haadha qabdanu ijoollee kana furmaata kana lakkoofsa irraa fudhaa ka dallaala kadheeraanii akka jarri ittiin buune akka ijoolleen harree bitachuu dadhabdee
Mubarak. Ayo sabar. Dhiifamallee nu godhi dhugaadha. Miidiyaa kanarratti akka taasirratti bulaa turan ni beekna. Muniiris mana banatee gargaaruu danda'a lakkoofsatti kan ni feemasa. Akkasumatti namoonni gurguddaan asirraa feemasa ifiin jiru hundi miskiina haa gargaaru. Hanganu. Fayyaade sabboona meeshaa kan Mubaarak fi hundi keessatti dhaggeeffadha. Laale mee inumaa gareen gargaarsaa tammaan tana gartee lafa gad dhaabbatte hojii siidaa kanaan nu agarsiiftu. Ijoollee tana mana hidhaa keessaa baaftee du'arraa gizee baraarte fayyaadaa hojii teessan tanaan isin madaallaatii ture mee hojii takkittii tanaan isin nu barsiisa isin barraa hanganumaan jaa fayyaadaa. Akkas Muniir tokkoffaa feemasa raqama fudhatee mana godhatee haa gargaarsisu. Obboleessa kiyya maal warra deddeebitamee dhaggeeffadhu. Muniir dhaggeeffadha. Mubaarak mita akka siif kana dhaabbadhu siif kana akka jaluu dubbatta. Jechi tokkoo fi tokko taniin irra deddeebi'ee isinitti himu koreen gargaarsaa tamma gadi dhaabbatte hojii sii sadarkaa takkaffaadhaa ijoollee du'arra jirtu tana mana hidhaa jirtu gabbaaftee akka isaan amannee fuulduraaf illee isaan cinaa dhaabbannu hojii tokkoffaan tanaan if nu haa barsiisan ijoollee tanaasaa fudhatanii mana hidhaa keessaa gad baasan. Kana ta'uu baannaan wal diiguu taati malee wal jaaruu miti hojiidhaan wal agarraa jechuudhaaf fayyada. Itti aanaa dubbadhamee carraa namni irraa fudhatu. Amma Muniir deebiin deebistaan si buusaan jira Muniir. Deebiin kee maali? Deebiin kee tuura. Deebiin kiyya ani barsiimeetiin jira bar. Ati tokko mana Mubaarakitti gargaarsan ta'u warra jedhee keessaa tokko. Obboleessa kiyya na gaafatte ati dubbii biraa dhiisiti gaafii na gaafattee fi si deebisa. Lammaffaa dubartii arrabse Mubaarak dhiifama gaafachuu qaba jette. Kunis dubartiidha. Okay, sawwali deebina. Dhaggeeffadhu. Baay'ee maaliin natti deebita kana booddee wal gargaaru. Deebii xumura ani deebii kiyya xumura nama baay'een gargaaraa jira. Nama baay'ee fi sagalee taa'aa jira. Namni hedduudha. Yoo dandeesse gargaar yookaan ganta koree sanbira geessika. Ani nama gargaaraatiin jira baroo itti jira. Kotta gargaara iyyeen beeku. Yoo Liibiyaa. Nam tokkollee gargaaraan jirtu waslaata. Nam tokkollee gargaaraan jirtu. Okay, taabaan taate. Egaa akkas taate waa rakkoo dhiibu. Maal nama gargaaraa jirta? Beekamtii barbaadde deemaa jirta. Kijiba. Eessan nama gargaarde Muniir. Okay, Mubaarak amma arrabaaf na olnee ta'ati. Mut godhadhu Mubaarak at makaan Okay, egaa arrabaaf ta'e okay. Kijibaati. Arraba walii galla nurraan bareedudha. Yaadumaa walii galla. Abbaa kaa. Sabboona gurbaa kan nama gargaaree isaa faayidaa fitu takkaa gartee. Mubaarak na dhaggeeffadhu. Abbaa dhaggeeffadhu arrabaaf ta'e galatoomi. Muniir akka nama tokkootti akka nama kaleessa manni kun jijjiiramu gargaarsaaf mana Oromooti miti manni Mubaarak nama jedhee tokkootti ijoollee kana gargaarsisi yookaan geessi bor lubbuu jalaatii gaafatan ta'a. Laal amma wanni nuti jechuu barbaannu Mubaarak gargaartees si garre dhaggeeffadhu hojjettees si garre amma dura si garre. History osoo ta'initti ija teenyaan agarre seenaa namni nutti osoo ta'ini waan miti ammallee ani kophaa biyyateetiin nama kuma 800 hidhaa jiruudhaaf hidhaa halkanii guyyaa deem Facebook kiyya laali. Facebook ani bar Muniir namni gaani asirraa dhufe dhaggeeffatu na ficcisiisi. Ay fiti jarrana kan isin ficcisiisa. Dhaggeeffatu Muniir galatoo mulfaatu. Ana jibbitus akka Oromoo dhaggeeffadhaa Muniir sagalee ta'uu ijoollee yoo dhiibbatti gaafatamaan tokko Muniiri lammaffaa ama culullee baaleetti dheengadda dhagahee. Liibiyaa bari isaan qofaa miti hidhaa kan jiru nama meeqa hidhaa jira bara Ayyee galatoo ayyee deebii kee waraabbadhe warra gaasitti ta'a. Hay dandeessu gargaarsii. Waan amma ifa akka namni si faasuu barbaadde moo Oromoo irratti yoo gadi baatanii yoo ijaartanii barka mana hidhaa darabaa keessatti dhumaa jirus Oromoon keessatti dhumaa jirus kan guddaa keessatti dhumaa jirus lubbuu namaatti barsaniif sagalee ta'uu jira si jaati fuutee karaa biraa meesuu beekta. Ati geessuu dandeessu. Kan arrabsistee galatu. Fuutee gargaartaa argee bakka barbaanne itti gargaarsifne jette hadda geessuu dandeessu moo hin dandeessamu hin dandeessu. Assalaamu alaikum Mubaarak. Dhiifama na wargi. Misirran turu laal Mubaarak musamma wanni ni siin jedhu Muniiri amma julullee baalee akka keetiin feemasa asirraa iyyaa oolan nama gargaarra jedhan
Mee mana isaanii banatanii iftahanii hanga kana ta'a qarshii takka namni irratti haahannu. Mana isaanii banatanii. Kana naasayin kanaa miti dhiise kanan jedhin akkanaa miti nan barbaade. Oromoo quba qabaadha. Kadheen gadde gadi bee ana cabsuudha. Gadi bee sun hundi tokko dhiyaachuu hin dandeenye. Tokko dhiyaachuu hin dandeenye mana kana diiganiiru already. Maal godhani? Hattuudha jedhanii taargaa hattummaaf taargaa silxummaa kennaniiru. Fudheeraan. Fudheera. Kabaja naaf malu ummanni naa kenne fudheera. Kabaja sinaa kennitan galatoomaa fudheera. Namni ijoollee kana sagalee ta'u hin jiru miti. Firee galatoomii argitee taa'u waan deemaa jiru. Gaafa na cabsuu malee gaafa gargaarsaa hin jiranu. Daaraa bubbeen fuute ta'aniiru yoo duute maqaa warra natti duulanitiin duute. Warra kayroo dabalatee jechuudha. Akkasiin ajandaa kun cufateera jechuudha. Lammata nam tokko dhuftanii mubaarak sagalee nu teenaan hin jedhina. Dhaabee hin jira. Amma Oromoon haqa kiyya haqni kiyya rabbitu fottu see baasa. Quba qabaadhaa boo'uu jirani sagalee waraabameera hundinuu waraabbateera. Akkuma ta'etti footoo jalaa nan fida. Footoo jalaatti sagalee jalaas nan gadhiisa. Sagalee ta'e raafan. Abbadumas. Dhaggeeffadhaa waan takkaan dubbadamas. Yoo arraan tana ijoollee Liibiyaa jirtu ijoollee hiyyeessaa tafii fi qoraan gurguraa turte sagartee sagalee isaanii imimmaan isaanii dhagaa jirtan kana gadi baatanii isaan kanaaf fala dha'uu baannaan dhugumattuu isinii kun diigamaaf qabsooytan malee gargaarsaaf hin qabsoone ifii teessaniif ragaa farra baatan kanaafuu dhagaa jirtan as jala jirtan Kota gabbaa obboleeyyan keessan kana fudhaati gargaaraa mana hidhaa keessaa baasaa waamicha keenya. Fayyaada sabboonaa dubbadhu. Sabboonaa fudhu maqii. Namni biraa dubbachuu fedhan haa dubbatu dhiifama dubbachuu fedhan gama boodaa itti deebina. Ana warqi yeroo dubbachuu fedhee dubbatu. Sabbo maqaan seenyuun ganni dubbatu. Ganni. Ana warri hojii jalaalaatti garuu suuraan kenna dabaree. Ana warri yoo makiinaa ofaaraatti dabaree fudhu. Makiinaa dhaabdee hin dhaabatin. Ana warri yookaan arra jiraatti dubbadhu. Akka miskiinni mataatti qabatu hunda. Ganni akka dubartii Oromoo tokkotti waraabbatu yoo waraabbanne ta'e sagalicha siban ergaa dubbadhu maal jetti. Ganni. Ganni dalaga jirtiin saa ana waa dubbachuu danda'u. Ganni dubbadhu. Akka dubartii Oromoo tokkotti ka arrafame fi dubartii tarrafame jettanii gadi baatanii dubartoonni siyyaa turtanii mee dhugumatti dubartii yoo yaaddanii dubartii kana sagalee taa walitti muddaate akkuma itti mudditanii dubartii arrabse dubartiin kabajaadha jedhaa turtan miti. Ana caala kabajanii fi dubartii kabajanii keenya laalla fida namni isa laalu namni isa taajjabu Oromoon isa taajjabu. Warri kana isa xabaqaa taatanii dubartii lafa falmaa turtan arrabsamuu dubartiiti. Duusiitoo. Okay. Mube. Baay'ee. Sagaleen kiyya nagama ifa madalagaa irra hin jira. Ani gama kootiin dirqama kuni mubaarak bichaa ilaalu kuni Oromoo cufa ilaala. Ijoolleen tun ilmaan Oromooti dhufanii bo'anii garaa nama nyaatanii nyaanna biyya ba'aa waan ta'eef kanaafuu anis akka shamara Oromoo takkaatti narraa eeggama. Sagalees nan ta'a diinagdee anis nan gargaara. Dirqama kooti waan ta'eef kun. Otoo ati waan hin jee dirqama koodha kun. Baay'ee. Ganni na dhaggeeffadhu gaaffii takkaa si qaba. Koree gartee jaarmaa koree gargaarsaa tadeenya kana hundeeffamteefoo dhaamsa akkam qabdaaf ganni na dhaggeeffadhu jirta? Dhagaa jira. Okay, koree gargaarsaa ta torbee kana keessa lafa dhaabbatte koree sanii hoo dhaamsa akkam qabdaaf maal dhaamtaaf maspikira qabadhu dubbadhu mee. Waa'ee koreen bicullee qubarraa hin qabu mubeen waa'ee koree jaartaniif biculraa hin qabu qubarraa hin qabu waan saba fayyadu taanaan jajjabeeffamuu kan qabudha. Uummata Oromoof haga dhaabbate erga ta'e dirqama kaa jabeessuun gurmaa'uun baheessaa namni gurmuu qabu sabni gurmuu qabu baheessa gaariidha waan ta'eef hin jajjabeessaan gurmuun jiraate taanaan garuu quballee irraa hin qabu baay'ee quban qaban hin nageenye waan ta'eef.
laali gaafii akkasii miti waa'ee dhimma gartee shamarran gabbaanii ما قابلت أبا حقا إنه من قابلت ولا سيرجيتنا مالبوت kus dapat bikanan tocha dapat najiati laali ganni shamarran gabbee boo'aa jira agartee jirta ijoolleen tun gara nama nyaatti koree amma gad dhaabbatte tana dhimma ijoollee tanaa hoo maalitti dhaamta hanganumaan tun badhaana deebisi. Gargaara dhagaa kuni Oromoo hunda ilaala siniin jedhee jira bara kuni Oromoo hunda ilaala ijoolleen tuni namni haadha qabu haadhatti garaan jabaatu waan ta'eef ijoolleen tun haadha akkuma keenyaaf kiyyaaf keessan jaanii fi jirtu galle walle loqodarraa ta'e laala ganni akkasii miti dhageeffatu wanni ejaa jiru. Oy sabboona dubartii beekan falmamuu fi yoo jarri Ameerikaa jiraatanii arrafaman qofayyi dubartummaan jiraaniif Oromummaan jira sagalee taabaaf. Abo Rashiidaatti shirnaa godhame. Abo Rashiidaa koo itti gaafatamtuu dhimma dubartoota sooshaal miidiyaa irraa itti gaafatamtuu dhimma arrabsamuu dubartootaa. Please kau ittan dawala kisah. Kau ittan dawala. Hai kisah dawala. Sabona na ibsi me na fingalle anaga sani sabona. Nurani dia Abu Rashidah ya akhi tertiban kau mubarak itu nurani. La sabona wala kalana sein. Amma wae beratun tane wae rasa dubartoota kanat. Abu Rashidah kennam tejirti dubartoota. Abu Rashidah na wama. Abu Rashidah na wama. Abu Rashidah shirarratti qabsooti malee akarratti qabsooti durumaa hoyti. La sabboona si buusaan jira nagaatti. Annaa dubbadhaan jennan. Amma ijoollee boossee boochifte waliin hin boo'u ture. Sabboona Abu Rashiidaan tanummaan gootni Oromoon qabdu goota dubartootaa keessaa isiidha. Abu Rashiidaa tuyitee beekadhu bas laaticha. Okkee immoo waa'ee nan jee kana mee ganniidha ibsi ganniin haadha geessu sabboona ati himi gannitti. Oke, genni loqoda kiyya kana sirra faamti saati ati Ameerika jirta ati kolkeeda goggoota dhageeffadhu. Ayye na hime me na fingalle na gashi sabona na hime. Laal genni amma Mubaarak duraani gargaarsa uummata Oromoo abbaa rakkataa abbaa miskiinaa jee namooti dabalatee Mubaarak akka nama biyyaa guutuu dhiisii hatta nama dhuunfaa takka ofillee gargaarsa ta'a namoonni hedduun asirra gargaaru ture amma koreetu uumame. Koree jaarmee qabdu tagartee hawaasaa bakka buune jettee uumamteetu jira. Mee dhimma ijoollee tanaatiin koree saniinoo maal jette akka koreen san maal gootu dhaamtaafis hin jee koree haaree sanii. Si galtee? Akka gargaartuun dhaamaaf amma dubbiin keessan naa galee koree shamarraniitu ijaaramee jira jechuu. Warra koree saniin dhaamsa maal dhaamtaa akka shamara Oromoo takkaatti naan jettu nama dubbiin naa galee jira. Sabboontuun naa galcheedha. Sabboona naa gasheera. Warra koree sanii waan hin dhaamuuf Jituun waan nyaachuu dhuftaniidha. Deemaa mana keessan baladhaatiin raasaa. Abu Rashiidaa please yoo akka carraa ta'e